Maffaa obbo Taayyee Danda'a waliin taasifne. Warri keenya haati xiyyaadatti erga manni gubate erga loon irraa qalame bilisummaan isin barbaada deemtan silaa kanaayyuu naan jettee jechuudha. Manni maree nageenyaa UN dhimma Gaazaa sagalee kennuuf jedha. Taphoota Pirimeer Liigii ayyaanessa biyyaa naannicha gadhiisee ba'uu qabaa jedhan qondaalli hidhattoota faannoo BBC'n dubbise. Hidhattooti hagayyee darbe magaalota naannoo Amaaraa to'achuuf erga sossoonee booda yeroo ammaa humnoota mootummaa waliin wal lolaa jiru. Koomishiniin marii biyyaalessaa kana dura hidhattoota naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiran mariitti fiduuf akka soso'aa jiru ibsee ture. Itti gaafatamaa damee siyaasaa faannoo ta'uu kan himan obbo Asras Maara Daamtee gaaffiin marii mootummaa biraa nuuf hin dhiyaannee jedhu. Humni isaanis cimaa ta'uu dubbatu. Yeroo ammatti kallattiin humni waraana faannoo irratti hirmaataa jiru kan faannoo ta'uu isaa ibsee waraqaa eenyummaa faannoo qabatee lolaa jiru yoo xiqqaate humna miseensota 500 hanga 600 qabutu jira. Humni kun qonnaan bulaa isa guyyaa tokkoof lola irratti hirmaatee bor qonnaa isaatti deebi'u otoo ofitti hin dabalinidha. Miseensi keenya humna hidhate qofa miti. Yeroo ammaatti humna faannoo jedhamu keessa hayyuuleen siyaasaa jiru. Doktoroonni, Profeesaroonni jiru. Qonnaan bultoonni jiru. Barsiistonni yuunivarsiitii hedduun qabsoo kana hoogganaa jiru. Kan qabsaa'aa jirru, kan waraanatti jirru aangoo fida. Gaaffiin jiru gaaffii aangoodha. Mariin dirqamadha. Mariitiin rakkoo jiru furuu qabna. Marii taasisuu qabna jechuun miidiyaaleen mootummaa hundi ni odeessu. Gama keenyaan garuu hagammaatti gaaffiin yookaan affeerraan karaa seeraan damee humna keenyaa kamiifuu dhiyaate hin jiru. Buufata isaanii Ameerikaa kan taasisan hayyuun siyaasaa fi dinagdee Dr. Yoonaas Birruu faannoon hidhachuun isaa sirriidhaa jedhu. Ammoo qaawwa akka qabu ibsu. ጦርነት በሰላም ፍትህ ማግኘት በምታጭበት ጊዜ waraanni yeroo karaa nagaatiin haqa dhabdee mirga jiraachuu kee eeguudhaaf kan gootu waa nagahee yemmuu jettu waan raawwattudha. Karaa hiriira mormiitiin nagaadhaan furmaanni nuuf argamuu jedhanii mootummaa gaafachuun baay'ee yaalaniiru. Kana hunda mootummaan dhaga'uu simachuu waan dideef filannoo biraan qaban ture. Uummanni Amaaraa yookiin immoo faannoon yemmuu uummata Amaaraa keessaa mul'ate filannoo biraa kamuu waan dhabeefi. Kanaaf faannoon hidhannoo qabaachuun isaa waan sirriidhaa jedhee namana. Ta'us faannoon dandeettii siyaasaa hundeessuu hin dandeenye. Hayyuuleen Amaaraa bu'aa hidhattoonni faannoo lafarratti argamsiisan waltajjii siyaasaa irratti waan wal fakkaatu uumuu hin dandeenye. Kun baay'ee barbaachisaadha. Gama tokkoon humna waraanaa faannoo ol kabanii ilaaluun badii faannoo waan fidudha. Gama biraan immoo damee siyaasaa cimaa ta'e uumuu dadhabuun isaanii immoo humna waraanaa isaa jabeeffachaa akka hin deemne taasisaa jira. የሚሊተሪ ኃይሉንም እያጠናከረ እንዳይሄድ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ላይ ነው ያለነው. Erga waraanni kaaba Itoophiyaa karaa nagaan xumuramee booda nagaan bu'a jedhamee eegamus lolli naannoo Amaaraatti eegalee yaaddoo biraa uumeera. Lola deemuun miidhaan lammiilee nagaarra ga'u hammaachuusaa dhaabbileen mirga namoomaa irra deddeebiin ibsuun isaanii ni yaadatama. Uummata bakka bu'an shawaa kaabaa dhaqanii dubbisuu akka hin dandeenye ministeerri deetaan ministeera nagaa obbo Taayyee Danda'a BBC'tti himan. Namni siyaasaa falmisiisaa kun jijjiiramni siyaasaa erga dhufe booda namni gara faayidaa fi aangootti fiiguutu rakkoo amma jiruuf sababa ta'ee jedhan. Hannis rakkoo nageenyaa hammaachuu himan. Kanaafis garee maqaa hin dhofne himataniiru. Haala kana dura hin baramneen mootummaa keessa jiran irra deddeebiin kan himatan obbo Taayyeen dhimma isaanii kana ministeera muummee Abiy Ahmeditti yoo dubbatanii jiraatan maatii olaanaan gaafateera. Kutaan lammataa turtii waliin taasifni kunuuti. Qaamaan wajjin haasofnee beekna. Tokko gaafa abbootiin gadaa karrayyuu dhummasanii argadheen ture. Wanni Oromiyaa irraa isin dhaqqabu gabaasni gabaasa sobaati. Misoomni jedhamullee kijibaan jiru. Wanni nagaa wal qabatee himamus akkasii miti. Uummanni keenya dhumuu jira. Waan bara wayyaaneen ta'in maatii shanee jedhamee namni maatii kee keessaa dhalate shanee dabalamee fi abbaan ni hidhamaa, niitiin ni hidhamti, obboleessi ni hidhamaa hin gaafatamaa. Wanni kuni seenaa biyya kamuu keessa hin jiru. Dararaan Oromiyaa keessatti hammaatee jira. Sarbaan mirga namaa akka malee hamaa jedhee itti himee jira. Waan sirreessanii natti fakkaatee omaan goone. Ammoo ergasii gaafa caffeetti maayikiin irra cufan sanii bariituu sanii ani waa barreessee innaan ammas gaafa sana argatanii turani. Gaafa sanis wanni deemaa jiru sirrii miti maa akkana goote naan jennaan. Waan kana namni lafumaa ka'ee olutaalee ukkaamsu jira kun sirrii miti kanaafan dubbadhe. Haala amma jiruun rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessa jiruun uummata bakka buutan dhaqxanii dubbisuu hin dandeessanii isin deemtanii qaaban kan biraa immoo maatii keessanirra isinirra rakkoon sababa nageenyaa kanaan ga'ee jira. So garba gurraacha dhaqee dubbisuu hin danda'u jechuudha parsanaalii. Maatii keenyarra immoo rakkoon qabatamaadhaan ga'e maalinni haati tiyyaa bakka sanii buqqaatee jirti jechuudha amma magaala jirti. Achitti ooruu siisan irraa waan silaa argachuu qabdu argataa hin jirtu buqqaatee baate. Boleeyyan isii firri isii warri gosti abbaa kiyyaa gosti haadha kiyyaa
namni baay'een kamanni irraa gubate baay'eedha. Gama tokkoon mootummaa wajjin jirtu jedhamee kasaamame kan midhaan itti gubate jira. Gama kaaniin immoo warra shanii deeggartu jedhamee ka ajjeefame ka dhaaname kan loon irraa qalame jira. Firri dhiyoo kan butamee baabute waaqa beekaa birrii 500,000 birrii 1,000 kaffalee akkasitti kame baay'ee jira. Warri keenya gaafa nani qabsoo eegalu haatiti yaaddatti. Gabrummaan isin jettan kuni meerree nu isilaa nagaumaan qotannaa nagaumaan gabaa dhaqannaa maali meerree jechaa turte gabrummaa gaafa nu. Innaa amma ergamanni gubate. Erga loon irraa qalame ergamaan adda addaa obboleeyyan isii fira isii dhiyoo irratti wanni kun ga'e. Bilisummaan isin barbaada deemtan silaa kanaayyuu naan jette jechuudha. So akka maatiitti akka uummatan bakka bu'eetitti akka uummata Oromiyaatitti bakka adda addaatitti gidiraan uummata keenyarra ga'aa jiru sababa waraana kanaatiif waan ati himtee fixxuu miti rakkoo guddaadha jechuudha. Kanaaf ammoo wanni nu baasu maalinni sobnee fakkeessuu odoon ta'in dhugaa dubbannee bakka itti mucucaanne sanitti deebinee marii dhugaa goonee dhugaa walii galchinee araaramuu qofatu uummata kana baasa. Kana godhuu baannaan uummanni kun baduu fi jiraachuu hedduu jira an jedhu kana jechuudha yaadii an amma qabu. Walitti bu'iinsi kun naannoo Oromiyaas naannoo Amaaraas jira. Kamtu irra hamaadha jettanii yaaddu isin? Saniif kanatu kana caala ka jedhu ani qorannoon qabu. Haa ta'u waraanni Oromiyaa keessaa waggaa 5 kan naannoo Amaaraa immoo amma reefu 5 yoo laallu miidhaan walqixa ta'uu dhabuu danda'a. Haa ta'u garuu waraanni gaariin qabu. Bakka lachittuu lammii Itoophiyaati ka du'aa jiru. Addatti immoo wanni toora san jiru seenessoon achirraa deema jiru. Oromoo fi Amaarri lachuu odoo rakkoo jala jiru akka immoo ofiifuu walitti hammaatu akka inni waluu balleessu immoo keessayis alaayis godhamu jira jechuudha. Kuni yaaddoo lammataati jechuudha. Yaa'ii mana marii bakka bu'oota uummataa yeroo darbee irrattis ka'ee ture. Ministeerri nagaa egaa hundaa'e inumaa'uu nagaan nurraa fagaatee ka jedhu kaasanii turan. Ministeerri nagaa buusuu irratti maaliif rakkoo furuu dadhabe? Ministeerri nageenyaa aangoon isaa kenname maalinni ka jedhu uummanni beekuu qabu. Wanni nuu kenname nagaa mariidhaan ijaaramu. Ijaarsa biyyaa waan jijjiirraa qalbiitii wajjin wal qabate nagaa keessotiin ka wal qabate waan kanatu nuu kenname nuuf. Jeequmsi gaafa ka'uu walitti bu'iinsi gaafa dhalatu wanni sun gaafatama keenyaa miti jechuudha. Tole Botaayyoo sa'aatii dheeraa fudhattanii gaafiif deebii kanaan wajjin gochuu keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Amiin isinis ulfaadha.